السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو سنين جتشا كابين فيا كيساني وردفتوت نيغوراتو بحران تنا واي شريعة زيني وروني ملاي نسنجل عنياتو جتشودا كاتا اتفرع شفتن توكو فيديو يسني فجأة لجرا بوست سني بودا فيديو سين رانغة تنغرا دالودان حالة ترتيب ايساتي يوراني يتن وما تكا سني رانياتو جتشودا لبرا لبتي جتشودا وان اتفايدمو جرو Warronni channel kana haaraa taatan demo subscribe like share gochuun wajjin turaasin jecha gara video sin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warronni shari'aan Zainin Carde roba isin raanyatu haala ittiin ofirraa cufuu dandeettan tokko isin garsiisa. Nafaana tura. Mana bilbilaa keessan seentanii asirratti dammooti urjii 9 gootanii masalaalee yogguu gootan irra dawwaltan jechuudha. Hanganu fiduuf nu wajjin tura tole. Kanneen keessaa maalirra dhoytan seetan maay account ka jedhu afuraffarra jira. Isarra dhoytanii afur gootanii send gootanii achi booda immoo recharge bill jedhee Zain maal jedheetiin fida service deactive ka jedhu jira kun lakkoofsa afuraffarra mallee service kanarra waan jiru deactive gochuu warra barbaaddu lakkoofsa afurtuqii jedha garuu in ergitanii asiin jechuudha. Yogguu ergitan haala kanaan isinii baasa. Warri fakkeenyaaf majjaana torbaanii majjaana ji'aa fi akkasuma shabakaa keessaa qabdan gochuu hin qabdan jechuudha. Maaliif sababni waan kana yoonni message kana yogguu itti ergitan waan isin qara irratti hidhatanillee fudhatee deemuu danda'a jechuudha. Isin yeroo irra erguu barbaadan ammoo shari'aa keessan qullaa gootanii akkasiin jala nyaanne qofaaf osoo kaardiitti hin guutin yogguu kaardiitti guutan itti ergitanii lakkoofsa tokko tuqxaniitiin send gootan jechuudha. Waan asirra jiru irraa xaragaa deema. Itti deddeebistan si'a 2-3 itti deddeebistan achirra dhumarratti inniyyuu haala kanaan tokkoo fi 0 maal wanti jedhu jiru bakka qullama isinii fidayanii isin filannoo isiniif hin kennu jechuudha. Yeroo irraa hiikame step 2-3 itti deebisanii haala saniin keessatti dammoo warri majjaanaa fi waan garaagaraa irraa qabdan dammoo akka ittiin ergine sababni waan kana fudhatee oolmaan darba jechuudha. Isinii galee waan sanii fi yeroo akkasitti gaseentan my account ka yeroo dhoytanii achi booda afur irra waan jiruuf my accountiin haala kanaan isin seensisa. Xumura irratti dammootii lakkoofsuma afur jechuudha. Mallee isinii galee yaada achi booda warri amma kun amma laal kamsi megabyte internet ka kun shari'aatii irra jira garuu ittiin fayyadamu walakin ka waan biraa shari'aa majjaana ji'aatti irra jira waan ta'eef fudhatee na yaalaa baafi malee send godhee isin garsiisaa ture. Waan kana ta'eef warri majjaana qabdanii fi warri kaardii rakkoon qabu keessaa waan rakkoon qabu warri neetii faarraa qabdan dammoo yoo irratti ka fayyadamtan taate fudhatee ittiin baa waan ta'eef akka irratti hin argine warri waa keessaa qabda warri keessaa hin qabne irra ergaa warri kuwwa illee yeroo keessaa fexxanitti irratti ergaa isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatooma.